Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Qophii keenya addaa har'aatiin waa'ee moggaasa sirna namni Oromoo hin taane Oromummaa ittiin argatu akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu wajjin laallaa. Qophicha qopheessuun kan sin wajjin turu Ibsaa Gadaatii amma dhumaatitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Eenyummaan nama tokkoo hunda caalaa nama ta'uu isaati. Garuu namoota hunda keessaa adda bahanii garee muraasni yogguu aadaa, qooqaa fi wantoota kana fakkaatan waliin hirmaatan yookaan wal fakkaatan eenyummaa namummaa isa bal'aa fi bu'uura jalatti Oromummaa gonfachuu malu. Sabaa fi sablammoonni biroollee haaluma wal fakkaatuun eenyummaa ittiin wal fakkaatu ni qabu. Akkaataa maddeen adda addaatti eenyummaan Oromoo yookaan Oromummaan karaa shaniin argamuuf ni danda'a. Dhiigaan yookaan daa'ima ofii dhalchan kan Oromoota irraa dhalatee guddifachaan sababa dhala dhabuunis ta'ee osoo dhala qabanii gargaarsaaf jecha kan namni biraa dhalche fudhatanii guddifachuu. Hojiidhaan yookaan waraana keessatti mo'amuun kan ka'ee sittan gala jedhee kan harka kenne fudhachuu. Ilmoo miti yookaan daa'ima sababa adda addaan namoota hin beekamneen bakkeetti gatamee argame biyyoo yookaan mixii irraa hurgufuun akka dhala ofiitti kunuunsanii guddisuu fudhachuu fi moggaasan yookiin fedhii isaatiin nama saba biraa keessaa gara Oromootti dhufuuf maqaa Oromoo baasanii fudhachuudha. Namni kamiyyuu taananii dhiigaan kan dhalates kan guddifames inni booji'ames kan lafaa argames ta'ee kan saba biraa keessaa dhufe Oromoo irratti makamuu fedhee hundaaf maqaa moggaasuun dirqama. Kanaafuu qophii keenya keessatti kallattiilee shanan Oromummaan ittiin argatan keessaa isa hunda isaanii ibsuu maluu kana moggaasa gabaabsinee isiniif dhiyeessinee jirra. Moggaasa jechuun kallattumaan yogguu hiikamu maqaa baasuu jechuudha. Aadaa kamiinuu keessatti daa'imni tokko yoo dhalatu maqaan ni ba'aaf. Aadaa Oromoo keessatti moggaasa yoo jennu garuu isa dhalootaan kennamu ibsuuf miti. Namni tokko qomoodhaan saba Oromoon ala ta'ee garuu fedhii isaatiin gara Oromummaatti yoo dhufuu fi gumaacha cimaa inni sabichaaf kennurraa kan ka'e ummatichi beekamtii addaa yoo kennuuf maqaa kennuuf ilaallata malee. Haala kanaan Oromoon namoota dhiigaanis ta'ee aadaan, qooqaanis ta'ee haala jireenyaan isa hin fakkaanne waahillan sirna ittiin tokkummaa uumatu yookaan eenyummaa haaraa hirmaatu ni qaba jechuudha. Namni dhiigaan Oromoo hin taane sirna simannaa aadaan Oromummaan haala ittiin argatu kanatu moggaasa jedhama. Kanaafuu Oromummaa yoo jennu dhalootaan yookaan dhiigaan qofa miti. Namni kamiyyuu eenyummaa fi aadaa Oromoo jaalatee sabichatti makamuu yoo fedhii addaa adeemsa gadaatiin sirni barbaachisaan raawwatamee fi dhuunfachuu kan danda'udha. Gama biraan ammoo akkuma Oromummaa argachuuf dhiigaan Oromoo ta'uun dirqama hin taane akkasuma namni dhiigaan Oromoo waan ta'eef qofaa Oromummaa qaba hin jedhamu. Akka sabichi jiraatutti jiraachuun, akka sabichi yaadutti yaaduun, akka sabichi lammii isaaf gaarii hojjetutti hojjechuun dirqama. Al takka sirna moggaasa sabichaatiin makamanii akkuma dirqamni hawaasummaa kun isarra jiru akkasumas mirga Oromummaan tokko argachuu malu hundas isa dhiigaan yookaan dhalatee Oromummaa ta'e walqixa ni argata. Ilma moggaasaa ta'uun umrii, saala, amantii fi bifa daanga'ee hin qabu. Daa'imummaan qofa osoo hin taane namni umrii kamiyyuu keessa jiru sadarkaa yookaan aangoo fi saala kamiyyuu yoo qabaatu maqaa amantaa kamiyyuu yoo hordofu maqaan ni moggaafamaaf. Gosaa fi gadaa kennamee fi gara saba Oromootti makamuu danda'a. Oromummaan sirna moggaasan argamu bifaanis ta'ee biyyaan kan daangeffame waan hin taanee fi uummata Itoophiyaa keessa qofa osoo hin taane warreen adii keessaallee sirna moggaasa raawwachuun kan Oromoon inni jijjiiru. Fakkeenyaaf dhimma Oromoo yeroo hedduuf kan qoratan Bonee Heloo Bookaa namni jedhamu maqaa Qabbanee jedhu kan moggaafamee fi ragaaleen ni jiru. Maqaan wantoota eenyummaa saba tokkoo ibsan keessaa isa tokko waan ta'eef namni eenyummaa aadaa fi yaada Oromoo dhuunfate yookaan jaalatee fudhate tokko ammoo maqaa eenyummaa isaa haaraa kana sirriitti ibsuutu kennamaaf. Maqaan moggaafamuuf kunis seenaa yookiin mudannoo tibba sanii waliin wal qabatu ta'uu ni mala. Fakkeenyaaf
Namni duraan Dr. Trivaar jechuun caqasameef maqaa Oromoo Galatoo jedhamuun kan kennameef akka tasaa miti. Gartuu gargaarsa Oromiyaa waliin hojjechaa waan tureefis galateeffannaaf jechuudhaan Galatoo jedhanii fi maqaa moggaasaniif. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenyaa, qophiin keenya har'aa kutaa barnootarraa isiniif qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatitti ture. Sagantaa Oromiyaa Global Media Afaan wajjin turtii gaarii